Maashaallah tabarakallah. Fiiltarii tokko malee uffata aadaa Arsii baay'ee bareedaa ta'e har'allee baasee isiniif qabadhee dhufee jira. Kaabbaa lama diizaayinii garaagaraatiin jechuudha. Kun asmaraa, kun ammoo qamisii baratamee hedduu bareeda. Carqiin kun galgala waan ta'eef malee carqii orijinaalaa sirriitti baratameedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu sinin jedha amantiif kutaan sooliin qoodiin baga jiraattanii. Tokko Ameerikaa deema, tokko ammoo tuyyuu asuma obboleetti teenna Fooziyaa Jaylaanii. Wanni isin hubattanii sirriitti beekuu qabdanii meeshaa torban waliin qabdi. Akkuma sitti argitan killaa, qorii, xuunxoo fi akkasuma ammoo tuyyuu fal'aanaa, siinqeellee baay'ee bareedduu qabdi. Callee yookiin ammoo tuyyuu kan mormaa kuni kuma amma sirra viidiyoo micattii nacana argitan kanatti uffata waliin kan hojjetame kan uffata saniitii isiniin jedha. Kunoo haala amma sitti argitaniini dabalataan callee diizaayinii biraallee dabalattee hojjetattee jirti jechuudha. Kunis ammoo tuyyuu kan ala deemu isuma kunoo isa kanallee dabalataan jaalattee dalaysiifattee waan iskaarbiin kiyya bifa san taheef sirrin irraa deemuu didee silaa iskaarbiin diimaa akkas adii ta'ee sirritti mul'atti calleeni. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin uffata meeshaa aadaa akkasuma ammoo tuyyuu maatii guutuuf barbaaddanii haala bareedaa gatii bareedaa ta'e ni argattanii. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 1572 waaw maashaallah WhatsApp Telegiramadhaan na argachuu dandeettanii. Lakkoofsa bilbilaa keessan bilbilamu yeroodhaaf jechuudha. Lakkoofsa haaraya namni barbaadan WhatsApp Telegiramarraan ijoolleen ala jirtan jechuudha. Isiniif kenna maatii keessan yeroo qunnamsiisuu barbaadanii. Hundumaafuyyuu jechuudha. Mee namni uffata kana jaalattan like share gochuun koomantiidhaan yaada keessan kennadhaa isiniin jedha. Yeroo hedduu ijoolleen Shawaa, Amboo akkasuma ammoo tuyyuu Jimmaa, Wallaggaa gaafilee uffata biraa na gaafattanii maashaallah tabarakallah akka inni itti bareedu argitanii. Hedduu diizaayinii bareedaa tahee fi diraan callee isaallee hedduu baay'ee kan namatti toluudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isiniifillee waan gammachuu akkasuma ammoo gaafii keessan qabadhee isiniif dhufe kunoo inni kunis asmaraan qamisiin isaa jala asmaraadha malee diizaayiniin hodhaan diraan callee wanni hundi isaa tokko jechuudha. Garuu xiqqoo garaagarummaa qaba hundi isaatu wanni garagaran taane jir filannoo abbaati. Waa'ee meeshaa aadaati. Meeshaan aadaa kalarri inni hin jirre hin jiru. Abbaa gadaatii fi arsii qofa odoon ta'in kalarri hundaanuyyuu ni hojjetama. Ijoolleen Jimmaa ajajachuu barbaadanis eessannuu fidda horii jettanii yeroo hunda na gaafattan aga Finfinnee isinii fiduu danda'a. Akkasuma ijoolleen Wallaggaa, Amboo hundi keessanuyyuu ni beeyti keessattuu ijoolleen Gincii jechuudha. Haga Finfinnee fudhatanii uffata arsii qofa odoon ta'in uffata godina hundaa yookiin kutaa hundaatu hojjechuu ni dandeenya. Kaabbaa qofa odoon ta'in bifa qamisii akkasuma immoo kaabballeen kalara adda addaa haga kalara torbaatiin ni jira. Wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii bunni yookiin diimaa qofaa miti. Isiniin jechuu barbaade qamisiidhaan diizaayinii barbaadanii yoo iskiriinshoot gootanii yookiin ammoo suuricha ergitanii jettan isiniif baasuu ni danda'a isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keessanuyyuu uffata asirratti argitan kana hunda isaatuyyuu na biratti ni argattanii lakkoofsa iskiriin irra jiru cinaa jechuun gubbaa jiru kanaan yoo WhatsApp fi Telegiraama na dubbiftan karaa salphaa taheen ajajachuu dandeettan. Ijoolleen garii kabaaleen qabdu, ka Wallaggaa hoon qabdu naan jettan hundi isaanii jira. Filannoo keessan irratti kan viidiyoo waraabu hanga ammaatitti uffatoolee na bira jiru odoo hin tahini wanni isin na hubachuu qabdanii kan namni na ajajee baase qofa jechuudha. Garuu har'aa fi uffatoota na bira jiran maqaa isiniif himee jira. Kan kutaa hundaatu ni jira. Bakka itti waliif inni yookiin bakka itti isinii geessu keessan jechuudha. Rakkoota kan qabu na dubbistanii bakka danda'utti isiniif erguu danda'a. Fakkeenyaaf warri Ameerikaa na biraa akka qabutu jira, akka fudhatee jira, isinii galaa jira miti. Akkami fudhatan hanga ammaatitti ani isaanii poostan osoo hin tahin nama ala deemutti naa kenni jedhanii si bifa sanii yookiin haala saniin narraa fudhatanii yeroo hundaayyuu hundumaafuyyuu isin jechuudha kalarii jaalattanii fi akkasuma immoo diizaayinii jaalattaniin lakkoofsa bilbilaa akkuma isiniin jedhe WhatsApp fi Telegiraamaan sirriin argattanii isa qofaa miti meeshaalee hedduudha. Uffata ammayyaallee aadaas tahee meeshaa aadaa fi ammayyaa kan kutaa ciisichaa fi kutaa teessumaa saalonaa fi akkasuma ammoo tuyyuu kutaa hiqaallee hunda isaa na bira argachuu dandeettanii. San qofaa miti nyaataa fi dhugaatii namoonni tokko tokko barbaree fi shiroo hin hojjettu warri jettanii ni qopheessaa. Wanni hin hojjenne hin jiru hojiidha. Hundumaayyuu ani hojjedhaa isiniin jedha. Garuu obsaa fi yeroo fudhataa keessatti warroonni meeshaa firnicharaa na biraa qabdanii sababa roobaatii fi xiqqoo wanni duubatti isin jala turaa jira yookiin ammoo
duubatti fudhataa jira isiniin jedha. Kuni uffata jimmaati. Kunis ni biran jira akkuma baratame kana TikTok irraa buusee suuricha isinii fidee like share waliif godha. Anillee ni qaba isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaatiin na dubbisa.